Addunyaa kanarra amma akka jiraannu beennaa laata? Bor akka duunu immoo ni yaadanna? Hin beekamu tarii. Yaadachuun keenyas hin beekamu tarii. Akkasuma immoo jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi maatii keenyaaf immoo kabaja qabna. Biyya ormaana keessatti immoo maal dalagataa jirra? Hojjechuudhaaf biyyaa baane immoo amantaa jijjiirrannaadhaaf biyyaa baane immoo sabaaf saba mana amantaaf mana amantaa walitti buusuudhaaf biyyaa baane immoo sagalee uummata keenyaa taanee beenna gargaarsa nama rakkatee nama karaa irratti kufee mana amantaa kufee gargaarree beenna tariin keenya bakka jirru obbeennaa laatam hangama kootti hin beeku obboloota koo shamarranii bakkuma jirtanitti tasgabbaa wanna hundumaa tokko keessumatti obboloonni koo shamarranii jechuudha amantaa kamiinuu bakka bu'e amantaan kamiiniyyuu akka amantaa kootti nan kabaja dhiifama garuu nagaan daganne nagaa dursa nageenyi waaqayyo bakka jirtanitti isiniif baay'atu bakka haala jirtaniin hundumaan keessanii yoo jechuudha kan amantaa kamiin yoo hordoftan nageenya waaqayyo isiniif baay'atu itti aansee garuu arra wanta xiqqoo tokko dubbachuun dhufee miidiyaa kanarra hin jaalladhu waa'ee hayimaanotii namaa ilaalchisee wayi kan ijaasisee dubbachuu hin jaalladhus hin fedhus kutaa tiktookii keessatti hundi keessan namni tiktookiin fayyadamne hin jiru biyya ergaa biyyaa baatanis maal ta'e garuu wanna isiniif hin malle yookiin immoo wanna isin dandeessanii mo'achuu hin dandeenye sa'aatii 24 teessanii mataa keessanitti hin dhukkubsinaa borittuma kuftanii argamtu jechuudha. Garuu immoo namni tokko hayimaanotii jijjiirrachuu mirgasaa wanti nama gashuu hin jiru. Haati koo dhuftee qabrii kootti nafaana hin dhuftu bakka jannata koo anis argadhus dhabus abbaan koo sin dhufu obboleettiin koo abbaan manaan koo mucaan koo kan nafaana dhufu hin jiru. Kana hundi keessan bareechitanii beektu. Garuu gaafa namni tokko amantaa jijjiirratu yookaan immoo namni barsiilumayyoo jechuudha wangeela dubbiseef ragaa xiqsii laateef yookaan immoo waa'ee amantii beekeef amanaadhaan jedhamu. Bar namni waan tokko hin beekne bar namni waa'ee amantii miti waa'ee barumsaa kutaa tokko hin beekne amantii isaa bareechee beeka bareechee jabeeffatee beeka. Maaliin maraattu isin? Yoo tokko rabbi isaaf laaffisee amantaa biraatti heerumeetti tolee jiraate atis bor dhiira akkasiin naa dhufa jetteetii laata tarii isa kanas hin beeku cubbuun seenu isa abbaatu beekaa jechuudha. Garuu yaa obboloota koo dhaamsa isiniif qabu nama tokkoof jecha xannacha tokkoof jecha foon hundumti xiraa nama tokkoof jecha maqaa mana amantaa keenyaa hin salphisina. Dhugaan isinitti akka amantaa kootti immoo asirratti immoo kanan dubbadhu. Wanni nama gaddisiisu tokko bar nama tokko kan deeme nama tokko peejii kanarra guuttanii miidiyaalee garaagaraa kanarra nama tokko guuttanis yeroo fuulli feesbuukii fuulli tiktookii fuulli maali intaluma tokko baadhata kun amma beekumsa min inni kaan irratti faarfata kaan irratti qaraa kaan irratti sirba maal nama kun gaa bar intalluu gubatte giddu gidduutti silayyuu gubatte bar giddu gidduutti gubatte. Ila nama sa'aatii 24 miidiyaa kanarratti bahee tiktookii gara tiktookii dhufee intaluma kanaan argaa ture kan sheekotaan taa'e sheekota warra akkasee wajjin qabne wajjin taa'e sa'aatii 24 kan isaaniin mokkoraa ture dhaqeetti dhidhim jedhese adattuyyuu immoo dhimma seeti mirga seeti ijoollee anna nu gashuun qabu abbaatu beeka wanta sabaasu daa'ima miti ani wayi immoo nama kottu naan jedhani hoolaa miti hoolaan iyyuu yoo barbaadde amma diddeetti bara. Dhugaan siniin jedha daa'ima miti baratti ati bar wallaalaa yoo taate wallaalaa miti ati bar beektaa bilbilaan mana gadi qabattee tiktookii banattee yuutuuba banattee feesbuukii banattee miidiyaalee garaagaraa banattee beektaaf itti fayyadamaa jirtamini maaltu waa'ee amantaa keemmoo si wallaalchisere maaltu muggutii namaa si geessere baradhu gajjedhee abbootii gaafadhu baradhu gajjedhiiti mana amantaa keetiif abboomammi maatii keetiif kabaja laadhu kanatti biyyaa baateef kan biraadha kanatti biyyaa baateef. Bakkeerra namatti tolee fandalalanii akka barbaadan jiraatanii dhumaa fi amantaa namaa deebi'anii xureessuun barsirrii miti. Bar uummanni musliimaa miliyeenaan kan lakkaa'amantu musliima hordofa. Miliyeenaan kan lakkaa'amantu pirotestaantii hordofa. Bar uummanni akkuma addunyaatti hundumata amantii qaba. Yoo immoo teenyee ilaalle wanti yeroo hundumaa gaaffinatti ta'u tokko uummatuma Itoophiyaawwi kan ta'antu amantaa qabaayi. Itoophiyaa kan ta'antu biyya ormaa kana keessa jiraayi. Erebes ma'am Itoophiyaa kan ta'e kanatti immoo biyya ormaa kana keessatti dalagataa jiraay bar uummata hedduutu jira biyya ormaa kana keessa kan dalagatan garuu
akka Itoophiyaa nama sa'aatii 24 miidiyaa irra taa'ee amantaa wal fuudhee gaffuudhee biyya wal fuudhee gaffuudhee barsiyaasaan tokkoffaan ijoollee mamadamoota kanaati maashaallah. Abeet 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 እግዚኦ maarannaa Kiristoos. Ijoollee maaloo tasgabbaa maaloo bakka jirtan dhaabbadhaa hin maraatinaa hin darba bareedinni kee hin darba qabeenyi kee hin dhuma malkiin kee hin darba umuriin kee hin sokka borbor duuta dhaabbadhaa ummata walitti hin dirrinaa sababa nama tokkoof jettanii amantaa amma kana hordofu an kan na dhibu Paakistaaniin amantaa qabu hindii caalaa amantaa garaa hordoftu isin hindoonni baranga walii isaanitti sagadanitti jiru. Hindi diraama isaanii ilaaltu hindiin amma fuudhanii amma wal ajjeesanii amma wal fayyisu bar isaan caalaa amantiin biyya addunyaa kana irratti akka Itoophiyaan bareebbifamtuudha garuu qabannaa wallaallee garuu wal kabajuutu dhibee garuu immoo maal godhare kan amantaadhaan sa'aatii 24 isaan kun keessatti hindiin kunoo peejii garaa ni qabu guyyaa tokko waa'ee amantaatiin isaanii wal lolu argitanii beektu isaanii kottu kan koo caalaa kan keenya jedhu argitanii beektu yooma afaan isaanii wallaallechuudha keenya barimmoo jechuudha ijoollee musliimaa immoo dhaamsa tokkoon sinii qaba warra kanaa sir'aanolee faa beeka jettanii beekumsi keessan karaa kana gidalii alixu sin jaalladha sin kabaja garuu akka goota tokkotti garuu yeroo wanta guyyaa tokko sitti meera yoo miidiyaa kotti qodhattee TikTok irratti si hojjedheera dhugaa ummoo gurbaa Dubaayii jirtu silaa ijoolleen Dubaayii jirtani rabbi sinitti haraaramu dhugaa dubbachuudhaaf Ahimad immoo yoo dhama mucaan mataan isaa akka moluu kun yeroo hundumaa kan dubbii jalqabuma waa'ee amantaa kanaa fide biyya kana wal nyaachisaa ture gurbaa Ahimad jedhamu kan fuula TikTok irraa kanan addaan ba'ee galata waaqayyo garuu gochaa gaariin uummatarraa maaf dhibee adeemtu hintalli amantaa ortodoksii hin tuqina hin nufti jedhee yaanne akkasidha jedhee yaanne baga dhugaa ta'uusaa barte baga dhugaa ta'uusaa barte dhuftee miti maaltu ani silayyuu osuman Ahimaanutti dhabe jammar miidiyaa kanarratti amantiin amanuun maaliif yoo amantaa peentee barbaade kunoo achi galee biyyi makootti yookiin immoo iyyee maleen ta'u jedhe korbee sireetti jedhan asir miidiyaa kanarratti iyyee kun dhufee akkas jechuurraa mannaa kunno manna amantaa jira deemaa achitti yoo shaadaa qabachuu ta'e na argi jechuun na dhabii fida malee masgiida deemaa dhaqaa shaadaa qabachiisa malee asirratti miti maal faayidaansa maalni faayidaan keessan immoo ijoolleen amantaa musliimaa hordoftan hunda yoo soo hin taane warroonni jibbiinsa amantaaf jecha mee waan tokko sin gaafadhan mee ummata keenya biyyaati rakkataa jiru mee ummata biyyaati gabbayee ol deebi'uu dadhabaa jiru ammam keenyatu gaddee jira ammam keenyatu kadhannaadhaan umni keenya iyyuu dadhabee looluusa dadhabnu waa gochuusa dadhabnu maaf kadhannaadhaan bukkee dhaabannee beenna nuti kan itti jirru tokko yoo bade duukaa jettu ummata girrisaa jechuun innumti jalqaba maqaa kana laate dhuguma girrisaadha nuti dhugaa dubbachuuf taanaan ijoollee nama tokkoof jettanii maqaa amantaa namaan balleessinaa ani yoon bor Ahimaanutti ko jijjire sijamaran ortodoksii arrabsu mirgan qabu maalifi miliyeenan kan lakkaamu ortodoksii achi keessa namni tokko yoo amantii qabaate natti gadde barana bor na gombisuu danda'a isini amantaluma kanaaf jettanii tu sa'atii 24 miidiyaa kana qabatanii gurri sinitti duudaa ajab sillaase kanaan maraattu sin maaliif malkiin namaan darba beekumsi ishee kamu biyya lafaa kanaa ta'e malee kan ittiin jabaattee dhaabbattu hin taane sirriidha nama amantii qabduu turte natti fakkaatti turte dur garuu amma zeeroo taatee argamte yoo xinnoo seemee jira miti waan tokko isin irratti baay'atee isin simmeetiin taane keessa isin gashee isinitti baay'atu wanuma nyaannu sana qannasuu qabna maaliifi hin beekamu ijoollee ani silma waa'ee amantii koo hin beekee dhimma naqee warroota gurguddaa kanaa wajjin sa'aatii 24 taa'ee isaan wajjin mataadha bu'aa fadhu hin qabon ammoo intala tokkittiidhaaf jettanii ijoolleen keenya ortodoksiis suuraa isin galabbaxina maal isin godhina abbaan deemte mini achumatti nagaa ta'eedha kadhannaa godhaafi achumatti fayyaa ta'e jedha kadhannaa godhaafi malee asirra fiddanii maal mana amantaa ortodoksiitti iddoodhaa buqqee bar yerootti zitaa ufaan deeman amantaan keenya buqqee bar yeroo kun mirtinash faa hundi isaanii wal qabatanii deeman amantaa ortodoksii badee inde maamaraattu sin adattu
looma immoo hundumti kun deeme immoo amantaan ortodoksii hin badaa hin badu kiristoosii. Kanaaf nama tokkoof jettanii adeemtu adeebitus haadhiiftus abbaan dhimma isaa kan filate abiddis kunnoo bishaannis kunnoo abbaatu beeka waa'ee isaa wanta nu gashu hin qabu. Garuu fuula miidiyaa kana isee duwwaa hin godhina. Isaan immoo silumayyuu akkam beektu dhufaatii koo jaladha Yesuus Kiristoos mootummaa irratti hin ka'a biyya irratti hin ka'a amantaa irratti hin ka'a abbaan ilmaa wajjin intalli haadhaa wajjin hunduu raawwateera. Waan meeqaan fide Waaqayyo osoo dhufaatii Kiristoos ta'e immoo akkam taatu isin kan nama tokkoof taatanii hanga kana kaan raafamee eraan zinnaashitti nama namiti kananitti amanu na jabeesseen beeka. Waysi moorri sun masgiida seetu quraana sinii buusu dhufte moo wayi wangeela nu buustee kaateetu nurraa fudhattee deemte waan tokkoyyuu wayi moo dhuftee quraana sinii buusuu dhufte eeshi dhuftee mini gadi jedhaati ishi baqa isimme ummata meeqa musliima ta'e kan quraana qara'uu hin beekneyyuu heddummaatatu jira. Ummoo ortodoksii ta'e immoo kanuma immoo amantaa matee kanumti immoo xiqsiima tokko deebisuu hin beekne hedduutu jira. Isaan kana osoo hin barsiifanne nutu isaan kana barsiifanne hin jabeeffanne isin warra sana barsiifattanii hin jabeeffanne kan namaatti quba dha'u maaltu sin fide keessan jabeessaa qabadhaa. Nutis keenya jabeessinee qabanna. Abbaan barbaade immoo musliima isa ta'u musliimni immoo dhufe kiristaana isa ta'u wanni nu gashu hin jiru. Wayis immoo wanta nuu fidee dhufu hin qabu yoo ta'e lubbuu isaa tokkittiidhaan fayyuu dhufa malee wanti inni nuu fidee dhufu hin jiru. Kanaafuu ummata biyya jiru yaada. Mucayyoon kun maatii biyyaa qabdi. Mucayyoon kun fira qabdi. Mucayyoon kun keessuma akkuma nuti amma yoo isa haruu dandeenya yoo dhiisuu dandeenya akkuma kana uummanni maatiin seessa akkuma kana jiru. Dhiisaa akka barbaadde haa taatu itti haa fakkaatu. Garuu warra amantaa biraa faayoon jaalalaa atis gad dhaabbadhu hanga dandeesse chaanaalii kee irratti hojjetadhu waa'ee amantaa namaa keessa hin laaqin. Waa'ee amantaa namaa keessa hin galin. Inumaa warra amantaa ortodoksii keessa lixanii laaquu boossan achumatti dhaabbadhaa. Amantaadhuma kamiin keessa galtanii hin laaqina. Jabaadhaa kanuma keessan jabeeffadhaa qabadhaa. Sagalee baay'ee dheerateera dhiifama naa godhaa. Garuu obboleeta koo viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Lafanitti dogoggoritti immoo maqaa Waaqayyootiin dhiifama. Nama tokkoof jecha maqaa mana amantaa duwwaa yookaan akkuma Itoophiyaatti nuun xureessinaa. Nu bichaas miti kan biyya ormaa keessatti hojjetataa jiru. Nu bichaas miti kan biyya ormaa keessatti dalagataa jiru. Akkuma addunyaatti biyyuma lafaatti deemee dalagataa jira. Amantaadhaan akkas wal salphisee akka keenya kana qullaa wal dhaabeen beeku. Takkaan kunnoo Saa'udii keessatti isistanii jirtu takkaan quraana keenya gubatti isa sinsinumaa fide lafumaa kaatanii shaaquru. Guyyaa tokko masarratti mucaa jedhamtu tokko namni wallaaltan hin jirtani. Guyyaa tokko nashiidaa ta'e tokko gootee TikTok irra dhufnaan borinni kaasi qabachi borin shaadaa si qabachiise Naasir. Indee utuu mucaan kun dhukkubattee Naasir nama galagalee ni ilaalletu mucaan akkas jennaan shaadaan isin qabachiisa jedhee liibii seensisee fide. Achumaan baqqalee ijoolleen Dubaayee jiran daaqonni baqqalee mitiin isaa fi mucaa biree jedhamu tokko mucayyoo sana tasgabbeessanii liibii seenanii arralee sirbaa jirti ammayyuu seenes gaafatti tolan sirbiti gaafatti tolan faarfatti. Kana jireenyi keenya fayyuma namaan beekaadha jechuurra mucayyoon kun hammam cimtuudha jechuurra hammam amantii qabdi jedha nama yaada malee ragaa wangeelaa beekeef wangeela dubbiseef afaan garaagaraa beekeef namni amantii hin qabu. Isuma kana dhumarratti kun akkuma kana taanee argamna. Waaqayyo nu haa yaadatu. Ishees bakka seen jirtutti see haa yaadatu. Warra ufumaa waliin laaxanii viidiyoo keessan hojjetachuuf jecha maraattan immoo achumatti dhaabbadhaa. Dhimma keenya miti. Wanna nu gashu miti. Mana amantaa keenya iddoon buqqaane nagaan tura.